bani qopheesse moo bultii keessa Tana yoo dhistee ati. tana bakki murteessaan amma bakka tanatti bakka tanatti. Bakka tana feena amma. Amma gaa warri ustaazii hin qabdii fi hin qabdullee asumaan adda baafannaa irra guddaa gaa darasaa fi sheeka jaalalti hin qabdu beeknaa mee itti nu fufaaftu. Jaalalti kan maqaa reetti irraamtu bara. Bareenni hin qaraane maaliif jaalala? Jaalala sana hin qaraane. Jaalala osoo kitaaba lama sadiitti hin dubbisin osoo kitaaba abbaa qoraan itti dubbisin kan hin jaaladdeetti. Jaalala kitaaba wanta dubbistee ni jaalatta malee qabatti hin jaalatta. Meegaa tawarran qareenii dhageenye tawarra kitaabaa tana dhaggeeffanna gaama. Naya Ustaz. Jaalalti ani akkuma nama tokko jaalalti nama tokko qabdu sheekaas ma qabdi abbaa dhiirtuu si qabdu namaaf saas hin beektu nama qabdu bakkenan qabu ani garuu maal jeesi yeroo Ustaz Radis itiruufi. Isra sheeko dio kana mabasa ya tio disteo. Ay university baate ayye baate. Okay, khara burti sente dhage interview birabbar silaati dubbachi baate sintu qobaran sumaat dubbate namaasitti fuudemo akkamitti akkata nagaa. Akkuma si kaayyoo hiyyatti fuudhuun qaba akka yuunivarsiitii irra ba'e kaayyoo hiyya ture biyyoggaa dheetus nama hedduu haayiriyaa hunda qabsi biraa fuudhee argita. Karaan dheeraa yuunivarsiitii kun dheeraadha. Karaan ani irra ture majlisa keessaas karaa kanas karaa dheeraadha. Karaa baay'ee gisee kan daggalte amata 15 sadii 14 son fuudhee yeroo karaan naannoo keenyaa kun beektu. Gaadheete kanaas ni argita. Kanarraa wannan karoora qabadde akka yuunivarsiitii irraa ba'e fuudhuun qabaan ijoollummaa guyyoon kutaa 8 torbafaa qara urraa eegalee fixee fuudhuun qabaan na tureef wayitaa yuunivarsiitii seenu waggaa takkaffaa waggaan fixee akka waggaa takkaffaa fixee waggaa takkaffaa gisee fixee madaala University keessatti beekame ta. Egaa waggaa takkaffaa fixee asumaan ammarratti yaaduun qaba yaada jiru. Saayiboota kiyyaanis mari'achuu eegalee. Saayiba kiyya Bayaan Mahamadii jira Dirreedawaa tana. Saayiba kiyya kan na yaadurraa innis namaan fuudhuu qabu adda addaas yeroo ani boqonnaaf galee irratti nama kana fuudhuu qabda waan kana naaf tokkomaa ture. Ada mana kaya beekan warra inni gaafa sannaa tokkomurraa ture. Abisii walollaadhaa wal beeknaasi. Yoo leelesiin yeroo san keessatti mas nama barnootaanis jawjuudhaa yookiin waan tokko tokko anu lafayate waliin qindeessinutti fedhe.
Umarratti sagantaa ana waggaa xumuraa yeroo ga'us waan barbaachisu tokko waan barbaachisu godhee sagantaan Aruzaatis manguddoo sergee sagantaan Aruzaatis akka kenneetu godhee sagantaan eebbaatii fi sagantaan Aruzaa akka kenneetu sagantaan Aruzaa akka kenneetu godhee sagantaa eebbaatii fi Aruzaatis walumarratti jechuudha. Bakki maatii barbaaddu namoota afran kana keessatti siif muciyyoo akkam waliin turtan jaalalti sin jidduu jirtu kam turte isheen dhalaani dubbisaa kana barbaadameeti. Lakki ana kasin jenna. Akkamitti ani beenoo bakka tanaan barbaade amma. Hariiroon siif si jidduu jirtu akkam ture namoota afran kana. Ani bittiin barbaade akkuma nama tokko ani Syariah Islam wali nama hundaaf ifa ta'uu qabu. Nama tokko hoggaa jaalattee dubbisuun haraami miti. Yoo bultiif barbaadde nama dubbisuun haraami miti. Wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Bultiif barbaadda wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Akka feetetti hojii haasa'uunis dhorkaan qabu. Wanni keessaa dhorkaa qabu wanni ati haasa'uutu sun waan akkami yoo haalatti bultii fuuldura jaarrattan irratti haasa'an kana irratti haasa'an rakkina takka TVC waliin kophaa waliin bahuudha malee rakkina biraan jira. TVC kophaa waliin bahuun khalwa nehaa walirraan qabda khalwaan jaanee shari'aa waliin horkitu khalwaadha. Ammoo waan akka silkiitii wajjin haasa'itanii haala fuulduratti bultii teessan jaarrattan irratti jaalala dhugaa akkasii qabduu fi jaalala dhugaadha. Dogoggorri tokko gisee uumamuu jira. Dogoggora uumamu kana sirreessuudhaaf wajjin haasa'itanii sanii fi miti dhiifama itti gaafa.